osoo ilmoo tiyya na jala arrabsitanirraa isin na ajjeestaniyyuu niitiin tiyya anqabaarrartee guddistee duudhaa fi safuudhaa fi amantii kiyyaan akka naa guddistu baraasiin ስለምትማመን ማመን በጣም ጀግና ሚስት አለች። በጣም ጀግና ሚስት ወላሂ ቢላሂ dubartiin umrii 25 ol geette maal dhaamtaa fi jettan akkanumaami akkasee aboo namni umrii 25 gahee haadhaaf abbaa bira taa'u akka nama du'eetti ilaalamaa gadi baay'ee rumii jenneeni maaltu bade haadha maaliif eenyu fuudha gaashii nama fuudhaanatti itti maalaalani eenyu fuudhaan maal ومن تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلا خلقي مال تهاجر تنسين والروانا كان دلقكن والروابيكمو الجهلاء والروان بين جهلاني كوني duraan rabbiin akka dhagaati jedhe waan haasawuf waan dhiisun beeku inhum illaa kal an'aami bal hum adall akka looniiti gariin isaa loonirrayyuu badaa jedhe loon galgala gara manaa gala jechuudha gara mooraa ufi nama tawbate rabbitti amane dalagaa gaarii dalage jedhe rabbiin kenna فإنه يتوب إلى الله متابا. توبة إسا حركان أرجتي الراكي بلجد ربين كان سبحانه وتعالى وفيتك ليس يا عبادي جئني قبل الشكي بقى توبتي جهنم من جلابات جده أكنما قال لي جلابات دي سينكف بشا وجي بربادي وفي جباتي دبي قتائي gaalli sun dhuftee mataa isaa irra dhaabbatte gaala san argateetitti gammata rabbiin nama toobaa gara isaatti deebi'e. Toobaan tuni waan isiin achi dura dalayte takki inni dhiiraa achi dura dalage maraa irraa hayti. Namni kuni yarji'u ka yawmin waladatu ummu akka gaafa haati isaa isa deetteetti deebi'a. nama rabbi isa jaalate balbala toobaa isaa bane gara ufiititti qeebale isin isa eeybisinetti dalagaa teessan balleessitan namni obboleessa ufii eeybessu rasuli rabbiin isan ajjeesu jedhan haga waan isaan eeybesse san isa dalaysisutti برنامج سو بندرتي ويتوان بين وان في دلك. هل تعلمون قصة عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب مال دلقاته بيته وحمزة عبد المطلب مال دلقاته وخالد بن الوليد سيف الله المسلول مال دلقاته إسنما إسلاما يو الرب ستنما ربين كفري كيسا قال إسلام ما يدي بيسي جرم الرب ساجب تنججو لأنه ربين رد صوبته جالته قال إسا يدي بي ربي قبراجر إسن عيبي إسا تقاف ربين أرارمي فيو اتقوتن وانسون إسن رد إذا أما معسيا جهنمين إسن فدو تاتي معسيان إسن للافتو سيتني تتويتني جل ديمتني كونوا أسرت أك إني جدو وقاسة دهي جلاني بيتتويتاني ودو إسين كانت دمتو تات إسلام ما تنرى بافتن ججون إيه خسارة ورا كان دلقو برنامني أكتي خسار وانا كان خسارة نمني وانت كنتو يعني رسول ربي حديث طبراني كيست دلقان سن زمن رسول ربي كيست كمنافق إسابوت amman tan ammoo irra deddeebi'ee dubata namni wayituun lakkaa'u nama ceebessuun gartee nama toobatee gara rabbiititti ay deebi'ee ceebii duraan saniin isa yaamuun sanirra jedhan
haadha ufii fuudhuun odoo ka'aan jahu taate haadha ufii fuudhanii haadha manaa godhatutu irraa ikalaa jedhan. Mee ciibii agana gahumaa dalaydarre obboleettii muslima tanama islaamatitti heerumteetiniin amala ufii jijjiiratte. Wayitakaan ijoollee asirraa islaamte garee shahaadaa jettanii arrabsitan asirraan dhageenya garee shahaadaa ati hooka shahaadaan deebiin bara mara shahaadaan deebiitu kunu. Shahaadaan kan kee yoo gaafa qabrii seentu ibiddaan taate malee duniyaa tanarratti toobataan jirta warra akkanaa kun. Ummata badaa ummata akkanaa wallahi. Munaafiin ibar eebii ufii hin argu eega eebii nama. Odumaa inni akkanatti eebii namaa qara'u. Ka rabbiin nama macsiyaa fedhe yoo dalage eega toobate rabbi irraa jaaladhe isa qulqulleesse jedhu akhira ibiddi jahannam isa nyaata. Inna geettan namni asirraa na dhageetu. Har'a malee namni rabbitti amante jette poostii bakka godhatteetiniin jette san irraa haqi intala tana. Isalleen dararin isiilleen dararin yoo dararaan guyyaa qiyaamaa natti haa dhufu homaa rakkinnan qabu waliin ibidda jahannam seena jette malee. Ani isiillee hin beeku isallee hin beeku garuu nama islaamati namni islaamee jedhe silaa weelkaamiifuu kabajaa guddaa qaba waa maqaa isaa kaasuun nama biratti ciibii jechuudha. Toobadha odoo balbaldi toobaa isinitti hin cufaminii. Dubartiin umrii 25 ol geette maal dhaamtaafii jettan akkanumaami? Akkasee. Aboo namni umrii 25 gahee haadhaaf abbaa bira taa'u akka nama du'eetiin ilaalamaa gadi baay'ee rumii jenneeni maaltu badde? Haadha maaliif? Eenyu fuudha gaashii? Nama fuudhu alatti itti maalaalani eenyu fuudhan maal? Ilaalatan fakkeenyaa tokkummaa ilaalatan jaalatan fakkeenyaa na fuudhii rabbi yoo jette fuutamu fuutu rabbi jecha. Rabbi jecha jechuun akkami? Ati nama diinii koy ati nama diinii na fuudhii na bulchi na qaraa isisi jaaladhe yoo sin jette ofirraa deebiste moo fuuta? Dhiiraati. Sumatu nu fuudha ka'eetu kuni deemi heerumi waan wanni si fuunu tokko hin jiru waan takka. Wallaahi ladhi. Maal akkami si fuuna maal taate rabbi sodaa? Obboleeyyan kiyya addiinu annasiixa. Diiniin kun nasiixa jedhan ergaman rabbi nama maraafu. Ama hadiisa kana keessatti yoo rakkoo innu nama hedduuf rakkaa rasuula rabbi isaan keessaa al-ulamaa al-allaamuuna alladhiina warithuu al-kitaaba wa sunnata an rasuulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Akka dhaamsatitti jechuudha nama gariif qeeqalleen fakkaata yookaan feemasii barbaaddanii namarratti waraabdanii jedha namni garii. Baleeyyan keenya kun nama ilmi beeku na fakkaata. Gaafii gaafatee shamarran waggaa 25 irraa haga 30 jiran maal dhaamtaaf jedheeni wanni silaa inni dhaamuuf ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله سلا صدا ربي جباء حجاب الرت نقاب الرت حرام الرافقات أبا منا كحلالا إيقاتو سنة الروان بين دبلتني براتو شرعي ربي الراجلتنين ديبي كان كنا نفكاته garuu inni haaseen waa'ee heerumaa fi fuudhaa keessa gartee akka nama du'eeti jedhe shamarran waggaa 25 irraa haga 30 mana haadhaaf abbaa taa'uun achirraan gartee fuutaarii ati nama kitaaba beeytuu yoo gartee amma isiin si jaaladha jette jennaan maal isii fuuna deemtee haa heerumtu jedhe. Waan kana keessatti waan ati beekuu qabdu atillee obboleettii qabda fataha haadha qabda haadha manaa qabda jazaan kun eenyu fuudha qabuuf ta'a dhageeffadhaa asirratti xiinxallan waan itti qoosanii viidiyoon dalaganii yookaan fooloon barbaadanii miti wanni kun waan isii keessatti namni uf eeggannoodhaan wayita waa dubbatu waa'ee dubartii ka rasuulli rabbii amaanaa dhaamate kan dubartiin waa 3-4 haganumaaf turti mana tokko waa'ee barmoota fakkeenyaaf waa'ee qayyabata barmoota yoo ta'in
high school ka isin fixu waggaa 18 achirra university yoo specialistii baratte waggaa 7 akkana waggaa 26 akkana dhufa jechuudha kun kama hiree eeggatu taati talammataa ta hiree eeggattu oduma hiree eeggattu hireen isii harkiftee bakka kanaan geetti ka sadaffaa ka hireen didde hireen gartee qooda rabbiiti haguma feete barmoota feete qabaatte bareeduma feete qabaatte warra gaarii feete qabaatte hiree maleen heeruman dubbii silaa nama boochisaa dubbatan qoosa tiktok hin dalaydan jechuudha rabbi keessan sodaadha ani garuu isin xiqqeessuuf illee hin jenne rabbi narraa beeka waan kana keessatti rabbi keessan sodaadha dubartiillee na haa jajattuuf isinillee qalbii cabsuuf viidiyoo kana waraabne waa'ee dubartii kana rabbumaaf dhiisa du'aa'ii godhaafi keessatti rabbi sodaadha wayta waa dubbattan qalbiin isaanii yoo cabte qalbii nama hundaa keessa jiranii namni hiree rabbiiti malee tokkummaan filatee manan taa'u abbaalleen filateetiin manatti biratti hidhee biran kaa'u silaa waggama 15 isin jettan sanitti ofirraa heerumsiisa yoo barmootaaf taate malee abbaalleen ofirraa heerumsiisuu yaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.